namoonni oonan jaalatanii namoonni natti niiqanii namoonni bakkee kabajanaaf qabanii akkasumas illee uffadhee miidhagee namoonni ni fokkistaa nama jibbisiistanaan jedhu keessa kootti shakkoota adda addaatu natti dhaga'ama. An akkamittiin namoota wajjin galuudhaaf walii galuudhaan dadhabaa, an akkamittiin namoonni na jaalachuudhaaf danda'u. Isaan kana sammuu keenya keessaa kan qabnu akkasumallee uffannee namoonni adda addaa ati koo miidhagduu jennee jedhanii kan nutti himan akkasumallee haala hojiitiin ati maal dandeessaa daa'imummaa keenyaa qabee ani koo hin danda'u jennee ofii keenyatti kan ofitti himnee jirru. Ammaan tana akkamittiin namoota fuulduratti jaalatamummaa qabaachuudhaaf kabaja qabaachuudhaaf akkaataa akkamittiin akka dandeenyu poointoota 3 isiniif qabadhee dhufee jira. Jalqabaa hanga xumuraatti na wajjin turuu hin dagatinaa isiniin jedha. Maaree kan isin wajjin jiru ana Asteer Kitaabaati. Maaree chaanaalii kootiif haaraa kan taatan subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Akkasumas illee yeroo subscribe gootan viidiyoota adda addaa yeroo gadi lakkifamutti akka dafee isin qaqqabutti bakkee bilbila ishee tuquu hin dagatinaa isiniin jedha. Maaree viidiyoo kana jalqabaa hanga xumuraatti ilaaluu hin dagatinaa. Anis illee viidiyoo kana yeroon hojjedhu sin fayyada jedhee ofii koo itti fayyadamee kan hin argee isiniif qabadhee dhufee jira. Maaree jalqabaa hanga xumuraatti na wajjin turaan isiniin jedha. Turtii gaarii. Maaree seenaa mucaa tokkoo isiniif qabadhee dhufe. Shamarraa tokkotu ni jirti. Keessa isheetti yeroo hundumaa uffattus akka isheerraa hin miidhamne, namoota wajjiniin akka walii hin galle, namoonni isheedhaaf kabaja akka hin qabne, isaan kana shakkiin keessa isheetti dhaga'ama. Namoota wajjiniin walii hin galtu, namni ishee jaalatu hin jiru. Guyyaa tokko garuu shamarraan kun akkas goote ni uffatti ni miidhagdi garuu namni ni miidhagda jedhee ofii isheetti himu tasmaa hin jiru jechaadha. Maaree namoota bakkee hojii hojjetan wajjiniin illee walii hin galtu. Guyyaa tokko garuu uffattee baay'ee miidhagdee karaa gubbaa atu adeemtu bakkee mana huccuun itti bitamu tokko seentee yeroo ilaaltu koffiyyaan tokko yookaan baarneexaan mataarra godhatan tokko argite. Galtees isheenis isa ilaalte. Yeroo ilaaltu baay'ee ishee gammachiise, baay'ees ni jaalatte. Sanaa booddee mataa isheerra godhattee mastaawotii fuuldura dhaabbattee of ilaalte. Waaw! An akkamittiin of miidhagaa, an akkamittiin bareeda jettee koffiyyaa sana godhattee ni ilaalte. Sanaa booddee yeroo gara tokkotti galagaltu mucaan daa'imni xiqqoo tokko waaw akkaataa akkamittiin miidhagdaa ati baay'ee kan miidhagdudha jettee itti himte jechaadha. Mucaan shamarraa kunis namoonni kana dursa isheen jaalatanii namoonni ni miidhagda jedheen tasuma hin jiru. Garuu hammaan tana daa'imni xinnoo kun natti ashoofuudhaaf hin dandeessu. Keessa isheetti dhugaa jiru natti himtee jirti. Sababii kanaatiif har'a baqqaa ijaan marmeexaa kun yookaan koffiyyaa kana godhadheef narraa miidhagee jira jettee keessa isheetti akka miidhagdee of amansiiste. Sana booddee haati mucittii sunis immoo deebitee dhugaan siin jedha baay'ee tokko miidhagdaa jetteeni. Mucaanis dargaggoon shamarraa sunis baay'ee gammadeetu baqqaa an har'a baay'ee miidhageen jirattee ni adeemte. Bakki hojiis yeroo deemtutti kana dursa zabanyaan zor jedhee isheen ilaalu. Hammaan tanaa zabanyaan sunis balbala banee fi karaa hundumaatii banee fi baga nagaan dhufte jedhee ishee simate. Baay'ee ni ajaa'ibsiisatte. Har'a maal ta'etu jira zabanyaan kun jettee baay'ee ajaa'ibsiisatte. Sana booddee biiroo yeroo seentu namoonni hundumaa ka'anii waaw baay'ee miidhagda akkamittiin miidhagdaa jedhanii baay'ee ishee simatan. Baay'ee ajaa'ibsiisatte. Har'a maaltu raawwatamaa jira guyyaan kun atuu dhiiyuudhaaf baate jettee keessa isheetti dhaga'ama. Ammas immoo yeroo xiqqoo turtu halaafiin biiroo sanaa dhufee har'a baay'ee sirraa miidhagee jira. Misaa waliin yoo nyaanne sitti tolaa jedheen isheenis kana dursa ni amaanaa caqaa, nitti ori'aa, ni caqaccaqaa har'a akkamittiin akkas naan jechuudhaaf danda'e guyyaan har'aa maal fakkaataa jettee baay'ee ni ajaa'ibsiisatte.
maaree akkasumatu jettu gara mana isheetti yeroo deemuudhaaf jettu qo'isti haqaa kottee kootiin hangan deemu taaskii qabadhee nan deematteen sana booddee taaskii yeroo qabachuudhaaf jettus taaskiin 3-4 dhaabatanii anatu karaa kan kootiin adeemtu jedhanii waliin ni morku ture. Haqa maaltu raawwatamaa jira? Maaltu uumamee jira? Isheenis baay'ee ajaa'ibsiisatte. Sana booddee gara manaa ni geesse. Mana yeroo geessus harmeen ishee waaw haqa akkamittiin sirraa miidhagee jira, baay'ee tokko sirraa miidhagee jira yaa ilmootii yaaddanii. Isheenis maal jettee deebiste? Koffiyyaa kana tokko akkana miidhagsu taasise jettee itti deebiste. Sana booddee harmeen ishees baay'ee naateef koffiyyaa maaltu sirra jira? Koffiyyaan tasumaa sirra hin jiru yeroo jettu intee ani koo koffiyyaa biteera achittiin kaffaleetan achitti dagadhee ba'e jette yookaan immoo biirootti hin gatee ba'e yookaan taaskii keessatti hin gate jettee ofii isheetii ofitti deebitee eessatti akka gatte keessa isheetii na barbaade ture. Garuu kan ishee miidhagse yookaan immoo kan ishee guyyaa guutuu kan ishee miidhagse koffiyyaa sana aduun ta'in koffiyyaa sana godhattee ofitti amantee ani nama miidhaga, ani nama cimtuudha, ani namoota fuulduratti nama kabaja qabuudha jettee ofitti amanamummaadhaan wanta supermarketii sana yookaan immoo bakkee buutiikii sana kan wanta ofitti amanteefi ani nama miidhaga jettee keessa isheetii wanta ofitti amanteef kan namoonni ishee kabajuudhaaf danda'an, kan namoonni ishee jaalachuudhaaf danda'an. Sababii kanaatiif yeroo hundumaa jalqaba kabaja ofii keenyaaf qabnu, jalqaba kabaja jaalala ofii keenyaaf qabnu beekuudhaaf qabnu. Hangama of jaalanna, hangama ofii keenyaaf kabaja qabna jennee jalqaba ofii keenyaaf of ilaaluudhaaf qabna jechaadha. Sababii kanaatiif jalqaba irratti kabaja ofii keenyaaf kennuudhaaf, ofitti amanamummaa ofii keenyaaf qabnu cimsachuudhaaf yeroo hundumaa deddeebisnee akka of jaalannu, akka ofii keenyaaf bakkee guddaa qabnu, akka ofii keenyaaf nun namoonni akka namoota wajjiniin walii galuudhaaf dandeenyu, akka namootaaf kabaja qabnu ofitti himuudhaaf qabna jechaadha. Inni biraa namoota fuulduratti kabaja argachuudhaaf, jaalatamummaa godhachuudhaaf inni biraa poointiin inni lammaffaa namoonni yeroo nufaan haasa'an, namoonni yeroo nagara hedduun nufaan haasa'an namoota sana seeraan caqasuudhaaf qabna jechaadha. Nama sana seeraan ni caqasna taanaan nama sanaaf bakkee guddaa nama sana fuulduratti bakkee guddaa godhanna jechaadha. Maaliif namni tokko fakkeenyaaf biizinasa tokko si ammaakara yookaan si faana haasa'a yoo ta'e ati dhaabbattee isa faana seeraan haasofte yoo ta'e nama sanayyuu atuusa caqastu eessayyuu yageessite namni sun wanta ati caqasaa jirtuuf si amanee si faana bakkee kamiyyuu ni deema. Yeroo hedduu bakkee guddaa siif kenna. Sababii kanaatiif yeroo hedduu jalqaba irratti eenyudha namoonni akkaataa akkamiitiin namoota sana wajjiniin namoota kabaja argachuudhaaf, namoota sana fuulduratti jaalatamummaa qabaachuudhaaf namootaaf jalqaba kabaja kennuu, namoota caqasuu, namoota nurra beekoo ta'an, namoota beekumsa guddaa qaban isaan kanarraa beekumsa keenya fudhachuudhaaf seeraan caqasuudhaaf qabna, namoota sana kabajuudhaaf qabna jechaadha. Sanaa booddee nun namoota sana fuulduratti jaalatamummaa kabaja ni qabna jechaadha. Inni biraa fakkeenya biraan isinii fudhadha. Kana dursa gammachuun ofii keenyaaf jalqaba keessa keenyaa ta'uudhaaf qaba. Fakkeenyaaf illee killee yoo fudhanne killeen bakkeerraa yoo cabsite dhangala'uudha yookaan immoo caacutii uumuudhaaf hin danda'u. Garuu keessaa gara bakkeetti yoo ta'e caacutii sana baasuudhaaf ni danda'ama wanta ta'eef, caacutii horuudhaaf ni danda'ama wanta ta'eef. Akkasumas illee namoota hedduu fuulduratti kabaja argachuudhaaf fakkeenya yoo isinii fudhadhe okkaa dubartiin jedhamtu addunyaa kanarratti beekamtu kan taate isheen akkaataa namoota fuulduratti haala namoonni ta'an sana faana taateetu kan isheen dhiyaattu jechaadha. Maaliif nama sana baay'een ajaa'ibsiisatti, namni sun ka'eetu dannasa yoo ta'e illee karaa faana dannasti, namni sun gammachuu guddaa isatti dhaga'ame illee isa faana gammachuudhaan. Sababii kanaatiif yeroo hedduu gammachuu nama sanaa nunis deeggaruudhaaf inni miidhagda jennee nama sana fakkeessuudhaaf osoo hin ta'in kan inni qabu sana kan inni keessa isaati qabu yookaan immoo bakkeerraa kan irratti arginu sana namoota sanaan itti himuudhaaf qabna jechaadha. Sababii kanaatiif nun fakkeenya inni lammaffaa
abbaa manaa fi haadha manaa waggoota 50 waliin turan tokko isinii fudhadha. Waggoota 50 hanga waliin turan kanatti yookaan immoo happy birthday isaanii waggoota 50 kabaja taasisachuudhaaf namoota hedduu waamanii kabajaa turan. Sana booddee namni tokko itti siqee haadha manaa isaatiin akkas jedhee gaafate, akkamittiin yeroo hundumaa gammachuudhaan bakkee kana gahuudhaaf dandeessan, waggaa amma kanaa waliin turtanii gahuudhaaf dandeessanii jedhee gaafate. Sana booddee abbaan manaa bakka maal dubbachuudhaaf qabdi, isheen immoo baay'ee wanta jaalattuuf baay'ee rakkoota hedduu wanta waliin dabarsineef waa hedduu bakka wanta dubbattu ni beekti jedheetu fagagtaadhaan yookaan immoo fuulli isaa ifeetu eegetu. Sana booddee haati manaas akkas jettee deebiste, ani daa'imummaa kootiyyuu keessi koo gammachuu qaba, keessi koo nageenya qaba, keessi koo jaalala qaba. Isa irratti immoo deebi'ee abbaa manaa gaarii, abbaa manaa gammachuu qabu, abbaa manaa baay'ee namatti tolu naaf dabalame. Sababii kanaatiif yeroo hundumaa keessi koo gammachuudha, yeroo hundumaa namoota fuuldurattis kabajni ani qabu akkasuma jaalatamummaan ani qabus sababii kanaatiif jette. Sababii kanaatiif jalqaba kabaja ofii keenyaaf qabnu jaalala gammachuun sababii namoonni nuuf fidaniif osoo hin ta'in gammachuun keessa keenyaa bahuudhaaf qaba. Keessa keenyaa wanti hundumtu jechaadha. Pointiin keenya inni sadaffaa namoota akka namoota fuulduratti jaalatamuudhaaf kabajamuudhaaf barbaannu kan nu taasisu namoota waliigaltee qabnu yookaan immoo namoota kabajuu yookaan dinqisiisachuu qabna jechaadha. Namoota yeroo dinqisiisan wanta inni qaburraa kaane fakkeessinee osoo hin ta'in wanta inni qabne tokko hin jennee fakkeessinee dinqisiisachuu osoo hin ta'in wanta inni qabuuf waaw ati koo haqa baay'ee sirraa miidhagee jira, ati koo nama cimaadha, ati koo baay'ee jennee nama sana baay'ee dinqisiisachuu qabna jechaadha. Namni sun yeroo wanta keessa isaatii hin banne wanta yeroo hundumaa yaadachuudhaaf itti danda'u yeroo hundumaa dinqisiisachuudhaaf qabna jechaadha. Maaliif fakkeenya illee yeroo isin fudhadhu Hewaan bofti yeroo dogoggorsiise jalqaba maal jedhani, ati leeltii addunyaa kanaati, ati baay'ee kan miidhagduudha jedhani yeroo ishee dogoggorsuudhaaf barbaada. Maaliif jalqaba ishee akka isheen keessa isheetti akka gammaddu waaw ani koo baay'een hanga kanatti namni na kabajaa jedhee namni sun hanga sin dinqisiisatee deebisee ofii isaatii yeroo hundumaa yaadachuudhaaf hanga danda'utti dinqisiisachuudhaaf qabna. Wanta inni qaburraa kaane dubartiis yoo ta'e dhiirri yeroo hedduu nama isa kabaju, nama isa dinqisiisatu baay'ee ni jaalatu. Shamarraanis akkasuma nama ishee yeroo hundumaa dinqisiisatu ni barbaada. Sababii kanaatiif wanta namni sun qaburraa kaane dinqisiisachuudhaaf ani koo baay'een si kabajaa, ani koo baay'ee ati nama cimaadha, nama fakkeenya si taasisuudhaaf danda'udha. Haala barumsaatiin ta'uu danda'a, haala hojiitiin ta'uu danda'a, haala miidhagina isaan qaban irraa ta'uu danda'a. Na sababii kanaatiif yeroo hedduu wantoota namoota fuulduratti akka jaalatamnuu fi kabajamnu kan nu taasisu keessaa poointii tokko hanga sadii kan isiniif kaa'e keessaa isaan kamiin jaalattanii jirtu, jireenya keessan keessatti isaan kamiin irratti argamtu kan jedhu koomentii kanaaf godhaa. Jalqabaa hanga xumuraatti waan wajjin turtaniif guddaan isin galateeffadha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif hawwa. Channel kootiif haaraa kan taatan subscribe, share, like gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo yeroo subscribe gootan bakkee bilbila ishee xiqqoo hin dagatinaan isiniin jedha. Turtii gaarii viidiyoota biraatiin hanga walitti deebinutti.